Hayyooyaa nageenya dursuu kabajamtoota hordoftoota TV Oromiyaa Today. TV'n Oromiyaa Today oduu aammee eebba kitaaba ida'amuu yookaan maddamar jedhu irratti haasaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad godhaniif akkasumas qondaalli olaanaa ODP obbo Addisuu Araggaa fuula Facebook isaanii irratti maxxansan hayyoonni Oromoo gamaa gamasii maal jedhu kan jedhu irratti xiyyeeffanne qophii gabaabaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis akka nu waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya. Har'a godina 19f bulchiinsa magaalaa 19 bakkoota qaamotiin hawaasa garagaraa argamanitti sirna ho'aa ta'een geggeeffamaa oolee jira. Sirna eebba kitaabaa sababeeffachuun guutuu Oromiyaatti guyyaa har'aa kitaabni 100,000 ol ta'u dhiyaatee akka jirus beekame. Bakkoota hedduuttis uummanni fedhii olaanaan kitaabicha bitachaa akka jiran qondaalli olaanaa ODP obbo Addisuu Araggaa fuula Facebook isaanii irratti maxxansanii jiru. ወራት በኋላ ኦሰዴፓ የሚባል የለም፣ የአፋር ፓርቲ የሚባል የለም፣ የቤኒሻንጉል ፓርቲ የሚባል የለም፣ የኦሮሞ ፓርቲ የሚባል የአማራ ፓርቲ የሚባል የለም። አንድ የኢትዮጵያ ፓርቲ ሁላችን ያለንበት በመፍጠር አታው መሌ ሃዮን ኦሮሞ ሄዱን ቄቃ ዲየሳ ጅሮ ፈላሰማ ሙምች ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ኢዳሙ ጀዱ ኦርዶፉን ፓርቲሌን ሲያሳ ወልት በክሱፍ adeemsa eegalame milkeessuuf miira uummataa ilaaluuf jalqabaa kitaabni kun gadi bahe jedhu. Biyya afaan duudhaa amantaa tokko hin qabne keessatti bulchiinsa naannolee diiganii sabaaf sablammii walitti baqsuun egeree biyyattiin qabdu jaamsuudha jedhu hayyoonni Oromoo. Dhaaboleen siyaasaa tokkummaa leellisan sirna nafxanyaa durii deebisuuf ifaajan adeemsi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad deemaa jiru qabsoo isaanitti turan kan milkeessu waan ta'eef gammachuun burraaqaa jiru. Paartiin ODP dabaa uummata Oromoo irratti waggoota 28f hojjetaa turte, alagaa qe'ee Oromoo saamsisaa turte, kumaataman ajjeesiftee kumaatama mana hidhaatti dararaa kan turan orgufatanii gama uummataatti makamu uummata Oromoof dalagu jedhamee osoo eegamanii bakka kaleessaatti deebi'uun isaanis hedduu uummata Oromoo kan mufachiise ta'uun beekamee jira. itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan hoogganamu kan kitaaba falaasama maddamar jedhu eebbisiisuuf gara lixa Oromiyaatti bobba'e irratti mormiin guddaan galma magaalaa Naqamteetti akka mudates maddeen gabaasanii jiru. Hayyan kabajamtoota hordoftoota TV Oromiyaa Today waan nu dhaggeeffattaniif waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha fuula Facebook keenya like gochuun akkasumas fuula YouTube keenya subscribe gochuun nu deeggaraa. Oduu waaltawaa oduu aammee dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Kun TV Oromiyaa Today.